Baga dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jalbultiisaa bara 2018tiin isin ga'e jecha ani maqaan koo Lubata Farii Amanteen jedhama. Istiidiyoo Ifa Keet keessattiin argama amma. Sagalee Waaqayyoo yeroo gabaabaadhaaf walii wajjiniin ilaalla. Waaqayyoo isa eegee gargaare yeroo kanaan nu ga'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Fagoo dhiyoo kan jirtan sagalee kana kan dhageessan dubbii Waaqayyoo kana ayyaataan duukaa buutanii jireenya keessaniin hafuura keessaniin kan dhaggeeffattan Waaqayyoo isin haa eebbisu jecha sagalee Waaqayyoo har'as walii wajjin ilaalla. Sagalee walii wajjin ilaallu dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaatti walii wajjin dubbiinuma kana kan ilaallatu haasofna. Yesuus Kiristoos utuu hin dhalatiin dura tureera moo hin turre? Erguma dhalatee beekame moo isa dura jira kan jedhu ilaalla kitaaba qulqulluudhaan. Kanaafuu sagalee Waaqayyoo dubbisee tana walii wajjin Waaqayyoon kadhannaa. Akka jedha sagalichi Yohaannis boqonnaa 1. Sagalichi jalqabatti waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaayyuu Waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundinuus isaan ta'e. Wanti ta'e keessaas isa malee tokkollee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyis ifa namaa ture. Sagalicha dukkana keessatti hin ibsa ture. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Ameen. Bara baraan teessoo keessa qulqulluurra kan jiraattu Waaqayyo keenya, gooftaa keenyaaf abbaa keenya, galannii fi ulfinni Waaqaaf lafarratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Geggeessaa keenya taatee, harka qabaa keenya taatee, wallaalumatti beekuma nuu taatee, dadhabbiitti humna nuu taatee, yaa Waaqayyoo gooftaa keenya baattee gargaartee asiin hunduma keenya waan geesseef maqaan kee galataa argatu. Sagalee kee malee jireenyi hin jiru. Eessa dhanna si biraa dubbii jireenyaa situ baata asiin jedhe Phexros. Dubbiin jireenyaa dubbiinuma kee keessa jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee keessa jireenya ta'e jireenya namaa kennu akka nutti dubbattu jaalala kee fedha kee haa ta'u. Ergamaan seexanaa sa'aatii anaa jalqabee anarraa warra na dhaggeeffachaa jiran fagoof dhiyoorraa kan rukutame haa ta'u. Lapheen saba keetii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan baname haa ta'u. Sammuu koo, yaada koo, qalbii koo keessa godhee hafuura keedhaan dubbadhu. Isa jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jettee Ameen. Tole Waaqayyoof galanni haa ta'u. Yesuus Kiristoos dhalateera. Dhalachuun isaa immoo beekameetiin jira. Namoota baay'een addunyaa kanarratti akka hin dhalate dubbachaa jiru beekus. Kanaaf Yesuus Kiristoos utuu hin dhalatiin dura tureera moo hin turre kan jedhudha. Maaltu jira waa'ee isaa dudduuba qabaa dubbiin kun? Hin uumame kan jedhu waan hin jirretu dhufe akka jiraatu ta'a. Hin dhalate kan jedhu garuu sila yoo waan jiru irraa dhufa. Dhiira tokkoof dubartiin tokko jiru yennaa isaan wal bira ga'anii hin dhalata. Hin dhalate kan jedhu kun waan jiru irraa dhufa malee waan hin jirre irraa dhufa miti. Wanta jirutu isuma jirutu mul'annetu dhufee jiraataa ta'a. Hin dhalate kan jedhu waan duraan turetu dhufee argamee dhalate jechuudha malee hin uumamee miti jechaadha. Kanaaf sagaleen kun akkas jedha. Jalqabatti jedhee jalqaba. Kutaa amma dubbifne irraa. Jalqabatti. Gaafa dubbii kana ilaallu jalqabatti kan jedhu kana gaafa ilaallu achi deebine sagalee Waaqayyoo gaafa ilaallu seera uumamaa boqonnaa tokkos gaafa ilaallu jalqabatti Waaqayyoo Waaqaaf lafa uumeedha. Asirraas jalqabatti jedha. Achi deebi'ees gaafa seera uumamaatti deebinu jalqabatti jedha. Wal fakkaata. Kanaaf jalqabatti Waaqayyo bira akka sagaleen ture. Sagaleen kun immoo waan hundumaa dura akka ture. Sagalichi immoo ofii isaatiiyyuu Waaqayyo akka ture. Maanni sagalee Waaqayyo ture kun? Inni Waaqa bira ture kun. Inni Yohaannis warra itti barreessu kanatti dubbachuu barbaadu waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Inni itti dubbachuu barbaadu. Eessa ture? Waaqayyoo bira ture jedha. Yoom ture? Otoo hin dhalatiin dura. Kan inni sagalee ture? Kan inni jalqabatti ture? Kan waan hundumtuu isaan ta'e isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru kan jedhu kun jalqabatti. Jalqabumaa jechuudha. Wanti hunduu isaan ta'edha.
wanti hunduu isaan ta'e wanti ta'e hunduu isa malee kan ta'e tokkoyyuu hin jiru. Addunyaa kana irratti isa malee wanti ta'e tokkoyyuu hin jiru uumamni hunduu jechaadha. Isa bira immoo jireenya ture jedha. Innis immoo jireenyi sun immoo ifa namaa turedha. Ifti sun immoo dukkana irratti ni faayedha. Dukkannis isa mo'uu hin danda'u jedha. Yoomi kun jalqabatti eenyu inni isa sagalee ture isa dhufee sagaleen foon uffate gassiqxanii yoo dubbiftanis isin ibsuu danda'a kun. Maaliif dhalli namaa mucaa waaqayyoo akka ta'uuf yookaas immoo namoonni jalqabatti gaafa uumamanii waaqayyoo turanii abboommii waaqayyoo eeganii kaayyoo waaqayyoof karoora waaqayyoo keessa jiraatu turanii isaa booddee garuu namni jalqabumarraa jalqabee mucaa waaqayyoo ta'uu dadhabee seexanaa wajjiniin waan haasa'uu irraan kan ka'e waaqayyoo irraatii gargar ba'e. Abboommii waaqayyoo cabse. Kanaafuu seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 21 gaafa dhattanii namni uumamuma isaatii yookaan dhalachuu isaatii jalqabee kati hulduu uumama isaa jedhamin dhaloota isaarraa jalqabee hamminaadha jallaadha garaa jallaa qabadha. Uumama isaatii miti dhalachuu isaarraa. Uumamuun isaa jallina hin qabu. Gizee uumamees jallinni kee hin jiru. Dhalachuu isaarraa jalqabee jedha. Dhalachuu isaarraa jalqabee seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 21 irraa. Saa'ul kati hulduu jamroo ilaal inji ka fixratuu jamroo haa'ile hin jedhu. Kanaafuu maalidhaa gadameessa dubartii keessaa kan ba'u hundinuu cubbamaa. Gadameessa dubartii keessaa kan ba'u hunduu cubbamtuudha jechaadha. Maaliif namoonni dhaloota isaaniitti jalqabanii cubbamaa akka ta'an kan godhe kun abboommii waaqayyoo cabsanii sagalee seexanaa dhaga'anii muka waaqayyoo dhowwe nyaachuurraan kan ka'e jechaadha. Mucummaa waaqayyoo irraa hafee gara yaada seexanaatti goranii jechaadha. Kanaaf jallinni immoo gatiin isaa gatiin jallinaa gatiin cubbuu immoo du'aadha. Gatiin cubbuu kun miindaan isaa du'aadha. Kanaafuu du'a kana cabsuudhaaf du'a kana galagashuudhaaf namni deebi'ee fayyaa ta'uuf du'a kana hamuuf deebi'ee mucaa waaqayyoo haa ta'uudhaaf namni sirna kana xumuree achi deebisu argamuutu irra jira. Gaariin tokko yookaas immoo garraamiin tokko argamuutu irra jira. Gadameessi jallaa baasu, gadameessi cubbamaa baasu, gadameessi garaa jallaa baasu, garaa qulqulluu baasuudhaaf nama jireenya qulqulluu qabu baasuudhaaf jechaadha. Gadameessi kun ilaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Namni qulqulluun tokko gadameessa keessaa akka ba'uuf gadameessi nama qulqulluu tokko akka baatuu fi jallinni kun yoos malee rukutamu. Kanaafuu Lukaas boqonnaa 1 lakkoofsa 42 gaafa dhattanii dubartoota hundumaa gidduudhaatii gadameessi ishee kan eebbifameedha. Mataa isheen jedhu miillan jedhu gadameessi maayitsanii ishee tabaarraka. Yetabaarrakau maayitsan ነው ማለት ነው. Kanaaf isa jallina da'u jalqabuma gaafa da'uu jalqabani maqaan isaa Qaayel jedhama. Da'umsa lafarratti kan daame jalqaba yookaas immoo kan dubartiin deesse maqaan isaa Qaayel jedhama. Innis immoo Qaayel jechuun miqqanyaa jechuudha. Gadameessi gaafuma da'uu jalqabu gaafa baasu jalqabu miqqanyaa baase. Garraamina ba'uudhaafi gadameessi eebbifamuutu irra jira. Gadameessi cubbuu da'u, gadameessi cubbuu baatu, gadameessi cubbuu fidu, gadameessi kun haara'uutu irra jira. Seenaan cubbuuf seenaan du'aa jijjiiramuudhaafi gadameessi jijjiiramuutu irra jira. Seenaan du'aaf seenaan cubbuu haa jijjiiramudha. Yaa yemoot taariክ እንዲለወጥ seenaa kana geddaranii daandii du'aa kanaaf daandii cubbuu kana jijjiiramee daandii qajeeltoof daandii jireenyaa ta'uudhaafi gadameessi eebbifamuutu irra jira. Kanaafiyyuu akkas jedha. Lukaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 gaafa dhattanii inna har'a Beetaliheem biyya Daawititti qorichi isinii dhalateera. Madaanitti wal doollaachawal jedha. Qoricha cubbuu qoricha du'aa dhalatechaadha. Inna fayyisaan isinii dhalateera. Ameen. Fayyisaa maalii? Fayyisaa cubbuu. Fayyisaa isa du'a jalaa nama baasu dhalatechaadha. Hundeen dhala namaa gaafa haasa'u jalqabnu haadha manaa abbaa manaa irraa ka'a.
haadha manaa abbaa manarraa dhiirarraa ka'ee achumaan hafa ture silaa tu dhiira duwwaarraa ka'a ta'e tu dubartii duwwaarraa kaa'ate achumaan hafa dhiiraaf dubartiirraa ka'a seenaan namaa lafarratti baay'ate kun. Kanaafuu gaafuma lafarratti namni uumamu dubartiif dhiiratu uumame. Addaamiif waantu uumame utuu isaanii abboommii waaqayyoo eeganii hin horiin utuu isaan wal horuun jalqabiin yookaas immoo utuu abboommii waaqayyoo eeganii ittiin fufiin seexanni dhaqee hundee kana diige. Hundeen kun diigameetu hundee cubbuu hundee du'aa ta'e hundee diigame. Haadha manaa abbaa manaa gargar ba'ee waaqa nama gargar ba'e hundeetu diigame. Yesuus hundee kana deebisee ijaaruutu irra jira. Innis immoo durba lafa teessutu hin ta'in durba naqatamtee jirtu. Isheen sun Addaamiif qophooftee jirti haadha manaa taate inni immoo abbaa manaa ta'uudhaaf. Isheen kun immoo Yoosefiif qophooftee jirti Yoosef immoo isheedhaaf qophaa'ee jira. Durba lafa teessu dhiisee ishee naqatamtee jirtu biratti argame innis. Maaliif yoo jettanii seexana tokko ittiin dhufe. Karaa seexanni dhufe kana dhufuu barbaade Yesuus. Yeruma kakatame siif nadhitti gidduutti diinummaa nan uumaa jedha malee siif namicha gidduutti hin jedhu. Kakuun isaa dubartiif seexana gidduutti. Akka sanyiin dhiiraa keessa hin jirre jalqabumaa himamee jira. Dubartiirraa akka Yesuus dhalatu seera uumamaatti dubbatame malee Maatiyoos keessatti jalqabame. Kanaaf namoonni waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warri waggaa 50-40 gadi kana taasaayu miti. Jaarraa 18 keessa namoota akka walitti naqeessa kanadha. Akkasumas immoo bara 1154 Ortodoksiif Kaatolikiin kan gargar ba'e. Warri takaa'umoon kun Piroostaantiin kan isaan ka'an jaarraa 16 keessa waa'ee kanaati. Jaarraa 16 fi waggaa 40 immoo isaa walitti dhufa. Nu durayyuu ture raachaadha namni waa'ee Yesuus kana baay'ee hin galleeffachirra jira kirikiriin ammayyuu. Kanaafiyyuu sirriitti na dhaggeeffadhaa. Hundee seexanni diige kana ijaaruuf jedheetu Yesuus Kiristoos kakuu sana yaadate. Inni Maatiyoos keessatti Lukaas keessatti dhufee waggaa 2000 biyya lafarratti raawwatamu kun isa seera uumamaa keessatti Waaqayyo kakate sanatu karaa dubartii akka dhufu sanyiin dhiiraa akka keessa hin jirre siluma kakate malee waan lafaa ka'ee dingata ta'e miti. Dingata ta'e miti. Jalqabuma isa diigame kana Yesuus immoo jalqabuma deebisee ijaaruuf jedhee garaa Maariyaam keessatti argame. Hafuurri qulqulluun si golbooba. Humni Waaqayyoo si golbooba jedha malee sanatti haadha miti. Kanaaf waan ta'ee hin beekne ta'a asirrattidha. Karaa miraakileesii ta'e, karaa ajaa'iba ta'e, karaa sammuu namaa ol ta'edha wanti kun. Karaa seexanni dhufee sammuu namaa olidha. Karaa Waaqayyo dhufee sammuu namaa olidha. Isa sammuu namaa ol ta'ee dhufe, isa sammuu namaa ol ta'ee dhufuutu namarraa deebisa. Maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Yesuus eessatti dhalate yoo dhattanii seenaa qorattanii dallaa horii keessatti yookaas immoo iddoo horiin galutti lafati keenya jiranitti jedha. Maaliif achitti dhalate? Maaliif mana mootummaa keetti hin dhalanne? Maaliif karaa teessoo Daawit barcuma gurguddaa siree gurguddaa warra qaban biratti hin dhalanne? Sababi isaayyuu seera ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 19 gaafa dubbiftanii cubbuun kan inni ittiin araara argatu dhiiga dhangala'eeti. Namni dhiiga dhangalaasee dhiiga horii dhangalaasee dhiiga tuntunoo dhiiga hoolaa dhangalaasee cubbuutti bilisa ba'a. Horiidhaa jechaadha dhiiga horiitiin bilisa ba'a. Yesuus dallaatti dhalachuun isaa irraa jalqabee cubbuudhaaf dhiigi dhangala'u tokkoyyuu hin jiru. Kanaafuu irraa jalqabee sa'ii qalamuun barbaachisu dhiigi hoolaa bu'uun barbaachisu dhiiga kooti irraa jalqabee jechuu isaati kanaaf dallaatti dhalate. Dhiigi horii guyyaa sanaa jalqabee akka hafuura gaabaa jechaadha. Foon uffachuu Yesuusis immoo kanumaaf yoo foon argame malee dhiigi hin argamu. Yoo dhiigi bu'e malee immoo cubbuun furmaata hin argatu. Yesuus yoo foon uffate malee yoo foon uffatee foon kana keessaa dhiigi dhangala'e malee jechaadha. Dhiigatu bilisa baasa jechaadha cubburraa. Dhiiga horiitiin bilisa ba'aa ture warri kakuu moofaa keessa. Garuu namni hundinuu kanaan bilisa ba'uu dadhabe humna namaa ol ta'e. Isa jalqabaa isa dhumaa namni hunduu akka bilisa ba'uuf itti amane dhiigi Yesuus akka dhangala'uuf har'aa jalqabee horiin har'aa jalqabee hoolaan har'aa jalqabee tuntunoon sababa cubbuutiif dhiigi isaa dhangala'ee ittiin bilisan baatanii dhiiga goote jechuu isaati kanaaf dallaatti dhalate. Kanaaf dallaatti dhalate biyya bushuu dhufe mini. Kanaaf jedhee duukaa bu'anii bartoonni iyyuu namoonnis kanaaf eegaa jiru biyya bushuuf dhalate miti. Addunyaa irratti beekamtii argatee siidaa haala lafarra dhaabuuf dhufe miti. Gatii cubbuu kaffalee dhala namaa jireenyatti dachaasuuf dhufe. Kanaaf foon uffachuun isaa sirriitti dhaqaati sagalee Waaqayyoo dubbisaa. Kakuu moofaa keessatti dhiifama cubbuutiif kan dhiyaatu dhiiga isaati. Dhiiga isaa dhangalaasa dhiiga horii dhangalaasaniiti. Hin danda'amu har'aa jalqabeedha Yesuus.
Kanaaf dhiifamni cubbuu kan ta'u isa tokkoof isa dhumaa karaa dhiiga ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha. Kanaafiyyuu dhiigi gooftaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaarraa nama qulqulleessaadha. Inni sun garuu cubbuu hundumaarraa miti. Cubbuunuma tokkicharraa si qulleessan sun. Cubbuu hundumaarraa kun dhalootaa jalqabee kan jiru jechaadha. Sanyii ilmaan namaa hundumaarraa bilisa kan baasu jechaadha. Kan si'achi dhalatus kan amma dhalatee jirus kan ittiin bilisa ba'u. Dhiigi gooftaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaarraa bilisa nama baasaadha. Dhiigi horii hafee dhiiga Yesuus Kiristoosiin akka namni fayyuufi kanaaf kan inni foon uffate isiniin jedheera. Yesuus maaliif halkan dhalate? Maaliif guyyaan dhalanne? Maaliif ganama kee sa'aatii 4tti dhalanne? Maaliif sa'aatii 8tti dhalanne? Maaliif halkan dhalate? Jireenya ilmaan namaatu hafuura ilmaan namaa dukkanaa'eera. Qaroo hafuura ajjaameera seexana jaamse. Isa qullaa argu banee isa Waaqayyo wajjin wal agarsiisee jiraachisu jaamse seexan. Gaafa ijji isaanii banamu akkoo qullaa walii baqatanidha. Isa qullaa argu baname inni Waaqayyo argee inni mul'ata argee hafuurri Waaqayyo wajjin jiraatu garuu hin jaame. Yesuus dukkana sana keessatti kan ilaaltu fakkeenyaaf jireenya hafuura namaatu jaamaadha. Yesuus keessatti dhalachuun barbaachisaadha dukkana keessatti. Inni fakkeenya ifaati. Kanaaf achi keessatti dhalate. Ibsaan achitti hin bobaane, korraasiin hin bobaane, waayyoon jiru iddoo Yesuus itti dhalate itti ifatta'e. Ameen. Ifatta'e. Ilaa kana immoo macaafa qulqulluutu jedha. Maaliif seexanni mootii dukkanaati? Yesuus Kiristoos mootii ifaati. Kana gargar baasuufi. Hojii dukkanaa'edha. Ilmaan dukkanaa'edha. Bushaa dukkanaa'edha. Yecallamaa gashiidha. Yesuus Kiristoos ግን እንደዛ አይደለም ተቃራኒ ነው። Maatiyos sagalee Waaqayyoo keessaatii boqonnaa 4 isiniin dubbisa naannoo lakkoofsa 16 irratti akka jedha dhaggeeffadha. Waa'ee inni dukkana dhalateef kana calluma jedhee dingata haa ta'uudhumaaf dhalateetu hin ta'in guyyaa dhalachuu hin danda'a garuu seexanatu jireenya hafuura dhala namaa jaamseera waan ta'eef dukkanni kun ifuu qabaadha. Akkas jedha. Sabni dukkana keessa jiraate ifa guddaa isaa arge. Warri gooftummaa du'aa fi du'a jala jiraataniifis ifni hin ba'e jedha. Yeroo sanatti jalqabee Yesuus mootummaan Waaqayyoo waan dhiyaateef yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhee labseedha. Ilaa dhagaa. Sabni dukkana keessa jiraate yoomii jalqabee gaafa seexanni dukkanatti gashee jalqabee saba dukkana keessa jiraate ifa guddaa isaa arge. Ameen. Gooftummaa du'aatiif gadadoof du'aa jala kan jiraniif immoo ifti hin ba'e. Ameen. Kanaaf Yesuus halkan dhalate malee guyyaa dhalachuu danda'a. Hiika qabaa dhalachuun isaayyuu. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Yesuus gaafa dhalate kan ibsee dhalate. Gaafa du'e immoo guyyaa dukkaneessee du'e. Gaafa du'e guyyaa dukkaneessee du'e. Sa'aatii 6 jalqabee 9tti dukkanaa'e. Gaafa dhalate immoo dukkana ibsee dhalate. Gaafa du'e immoo ifa dukkaneesse. Warra na eeggataniif halkanan ibsaaf jedhe. Warra na amananiif halkanan ibsaa jedhe. Ameen. Akkas jechuudha. Warra na gananiif immoo guyyaatti dukkaneessee sokke Yesuus. Harrayyuu warra Yesuusin ajjeesaniif guyyaan itti dukkanaa'eera. Harrayyuu warra Yesuusin mormaniin guyyaan itti dukkanaa'eera ifa kee jiru seetu malee. Warra na fannisan utuu balleessaan irratti hin argin dogoggora irratti argin na fannisan itti guyyaan dukkanaa'eera. Warra na simatan iddoo naa kennaniif immoo dukkanni ifeera jedhe. Ameen. Haleluuyaa. Harrayyuu dukkanni kee ifeera nayin. Tikee oolaati mana moototaatiif miti tikee biraa ifeera. Ati iddoo xinnooyyuu jiraadhu, ati iddoo gadiyyuu jiraadhu Yesuusin simattee tataanan naannee kee ifatu jira. Inni kaan garuu dukkana kee jira. Baleelite ተወለደበት ዋናው ምክንያት ይሄ ነው። ጨለማን ሊያስወግድ ነው። Kanaaf namni guyyaa seexana dhaga'e jalqabee akka inni dukkanatti gale isinitti hime. Sabni kun immoo dukkana keessa akka jiraachaa ture. Waaqayyo immoo dukkana kana jalaati karaa ilma isaa akka baasu dubbate. Seexanni immoo akka inni geggeessaa dukkanaatiif hojii dukkanaa ta'e macaafa qulqulluun lafa kaa'a. Isa immoo Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irraa dubbifadhaa. Yesuus Kiristoos dukkana ibsee ifa hojjeta. Dukkana keessa geggeessatu hin ta'in ifa kee geggeessa. Yesuus ilmaan namaa ifa kee geggeessa malee dukkana kee hin geggeessu. Seexanni garuu dukkana kee geggeessa. Dukkana keessa geggeessa. Yesuus akka jedhe ana tiksee gaariin jedhe. Tikseen halkan tiksa miti guyyaa tiksa malee halkan hin eega. Yesuus halkan caakkaatti hin naqu halkan karaan oofu. Ifa geggeessa. Ana tiksee tolaan. Hoolota kootiif dabarsee of kenna jedhe tikee bitamaa miti hin jedhe.
Ameen. Warri kaayyee iyyuu yommuu dhufu dhiisanii baqatu jedhe. Ani garuu ofii koon dabarsee kennaaf jedhe. Kakuu moofaa keessa jiru maal isinitti fakkaate? Waaqeffannaa bakkeeti. Waaqeffannaa bakkeeti. Dhiiga horii dhangalaasanii isa arganii ilaalanii cubbuuraaf fayyeera jedhanii amanuun sarmoonii bakkeedhaan geggeeffamudha. Yesuus ilma Waaqayyoo garuu isa bakkeedhaan geggeeffamu waaqeffannaa bakkee kana. Siraata bakkee, sirna bakkee kana. Bakkee keenyaan jechaan isa keessatti geddaruu dhufe. Innis maa jechuudha? Wuccaawii amilkoo wada wustaawii amilkoo. Sirna sana gara laphee dhala namaatti, gara keessa dhala namaatti waaqeffannaa hafuuraatti akka inni jijjiiramuuf. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Yesuustu dhufee geddare kan. Kunoo balbala dhaabadheen jira na dhageessanii kan dhaabantan olangalaa'edha. Isa alatti waaqessan miti Yesuus. Isa mukarratti waaqessan miti. Mukarratti waaqeffamu Yesuus. Laphee keetti waaqeffamu. Wayyaa keetti waaqeffamu. Tulluu irratti waaqeffamu, lafatti waaqeffamu, qilleensa irratti waaqeffamu, laphee keetti waaqeffamu. Na dhaga'ee balbala kan dhaabanii yoo jiraate olangalaa'edha. Ameen. Haarawuu keessa haarawuu hafuuraati. Jireenya dhala namaa hafuura dhala namaatu fayyee haaraa jechaadha. Isa waaqeffannaa bakkee sana miti. Keessaa dhimma hin qabu bakkeenuma. Bakkeenuma. Inni kun garuu bakkee miti waaqeffannaa kana keessatti deebisuuf. Ilaa dhaggeeffadhaa. Kanaafi har'a maal goonu? Nuun warra har'a jirru kun ayyaaneffannee dabarraasa jedhu kana lakki guyyaa sani dhalate duwwaa ayyaaneffannatuun ta'e Yesuus hin beekne. Durayyuu jiraachuu isaa seenaa kana beennee ayyaaneffanna yoo ta'e malee diraamaa wayii ta'a. Yookaan immoo waan akka haasaa wayii ta'a. Maal goonu har'a? Yoo maal gootee dabarteedha ayyaana kanatti. Namni illee waan baay'ee godha. Sabiyyi godhu goona miti. Rikaan nurraa argitanii gootanii namarraa arganii godhu miti. Lakki gaaffii nuti kan ka'e yoo jaarraa 16 keessan isiniin jedhe. Har'a akkoo jaarraa 16 jaarraa 21 irra jirra. Jaarraa 16tti ka'e. Hin jirru lafarra hin jirru har'a ma jirru kun. Kanaafi warra akka Aariyoos fa'aa ka'anii Yesuus Kiristoosii waaqa miti jedhanii ka'anii isaan biyyaa badanii Yesuus waaquma. Aariyoos fa'aan jedhan Yesuus waaquma. Warri kaan immoo haadha isaa Waaqayyo iyyuu hin jiru jedhanii ka'anii ol ka'anii afaan banatanii magaalaa kee adeemanii dubbataniiru. Biyya kana dubbatu nama kana dubbatu yoo ajjeesaniiru. Ufumaa dhamaa malee jira Waaqayyoon. Isaantu bade malee jira. Isaantu bade isaan garuu hin jiran amma rimmi isaan fiteera. Hin jiran. Yesuus garuu jira. Ameen. Ameen. Kanaafi ragaadhaan haasaama malee tooraan seenaadhaan haasaama malee qilleensarraa haasaama miti waa'ee Waaqayyo. Namatti mul'ata immoo malee on odeessu miti. Maal goonu har'a? Isa dhalate Yesuus Kiristoosiin amantiidhaan fudhadhu. Isa dhalate Yesuus Kiristoos amantiidhaan hin fudhanne taanaan ufumaa sirna isaaf hin fiigin. Ayyaaneffannaa isaaf hin fiigin. የተወለደውን ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት ካልተቀበልክ ምን ዋጋ አለው? isa durayyuu beekamaa tureef namoonni sarmoon isaa godhu gidduu isaanitti dhalate Yihuudoota kakuu kana beeku dubbisaa turan siifnadhitti gidduutti diinummaan anuuma inni mataa keetuma isa dubbisaniiru hin dubbisan malee hin himneef Yesuus isaan gidduutti dhalatee hin beekin hafani yoo amantiidhaan fudhanne malee Yesuus Kiristoos kana sammuu keenyaan beekumsa keenyaan bira ga'uu hin dandeenyu amantiidhaan fudhatama. Amantii jechuun immoo kan hin argamiin akka waan arganiitti kan harkaan hin qaqqabiin akka waan harkaan qaqqabaniitti malee wanta hammaadhanii kiisii keessa kaa'anii fudhatanii deeman miti amantiin. Nama xaafii facaasu wajjin tokkodha. Xaafii qulleessee dhoqqeetti gad naqa. Sammuu waan hin qabne fakkaata namni akkas godhu. Dhoqqeetti gadi facaasa gabba'e. Sammuu isaa kee jira akka xaafiin kun biqilee daraaree borii quunnaan tokko quunnaa 10 ta'u sammuu isaa kee jira garuu amma hin jiru. Amantii jechuun akkasi. Malee waanuma amma gabaara kan gulliiti keessa qullubbii zambiiliitti naqatanii galan miti amantiin. Natta manaa jedhe malee yoo Yesuusii hin biraan jennu. Isa dhalate Yesuus Kiristoosiin amantiidhaan fudhadhu. Fayyuu barbaadda yoo ta'e. Fayyuu barbaadna yoo ta'e. Lammaffaa inni dhalate gooftaa Yesuus Kiristoos kun siif jedhee gaduuf deebise. Siif jedhee gaduuf deebise malee homtuu irra hin jiru. Ana ennaan duubaan kufani. Ana ennaanuun kufani hin dhiise malee siif jedheeti malee. Ana inni ennaanuu dudduubaan kufanii jedhama.
Asan lafaa kaasitee isaantu ka'e ta'e hin beeku malee. Anaan saayyuu funyaaniin galagalchee waan ta'eef ammatuun takka abiddi sirraa bu'u jedheeti achittuun argamtu. Siif jedhee gadi of deebise malee. Siif jedhee foon uffate malee waaqadha. Har'ayyu. Maqaa isaa maleetiitiif ni namarraa hin ka'u laali. Ni maqaan biraatiin jedhame kaseetan ni yorgina. Ni maqaan biraatiin yaala hin jiru. Kan maqaan isaa asitti seetan ollachiise tunni dhufe hoo. Tumiillaan ka'ee lafarra deeme hoo maaltu ta'a laata? Phaawulosin gara Damaasqootti itti mul'atee gaa fardarraa lafaan dha'ee wallaachisee akkoo solloqqeeti jarraa bu'e utuu sitti dhufe hoo laata? Siif jedhee gad of deebise. Anaaf jedhee gad of deebise malee waaqadha. Amlaaknu. Kanaaf gad of deebise jiraadhuuf. Maal goonu har'a? Isa tiksee tolaa ta'e Yesuus Kiristoos nuuf dhalateera duukaa bu'i. Laman jiru Yesuus. Yoo naan galle ta'e akka naa galuu waaqa kadhachuudha malee laman jiru Yesuus kan karaanis isuma ana dhugaan jedhe. Duukaa bu'i. Garaa kutadhu duukaa bu'i. Mudhii hidhadhu duukaa bu'i. Amantii kee jabeeffadhu duukaa bu'i. Maal goonu har'a? Inni biyya Daawititti katamaa Beetaliheemitti dhalate Yesuus Kiristoos hafuura isaatiin jireenya kee keessatti akka dhalatuuf abidda isaatiin jireenya kee keessatti akka dhalatuuf yaali kadhadhu. Sin fayyisu dallaa isaa keetti Beetaliheemitti dhalate jettee odeessuun kee achitti dhalachuun isaa sin fayyisu. Kana beekuun kee sin fayyisu si keetti dhalachuun isaa si fayyisa. Dhageessee? Hin dhalate Yesuus jettee guyyaa isaa yaadattee ayyaaneffattee darbuudhaan fayyina arguu hin dandeessu. Inni gaafa sana Beetaliheem biyyuudhaatti dhalate taa'aa hin tocho'inaa Yerusaalem keessaan immoo dhaqeen hafuura isinii ergaa kan isin jabeessu jedhe. Erga ofii isaatii du'ee du'aa ka'ee immoo Yesuus Kiristoos gara abbaa isaatti ol bahee hafuura qulqulluu isa si keessa taa'ee si geggeessu. Dhalachuu isaa si keessatti kan si yaadachiisu dhalachuu isaa kan si keessatti mirkaneessu hafuura isaa erguu qaba. Hafuura kanaan guutamtee darbuu qabdaa gaafa roobi. ከዛሬ ከ2000 ዓመት በፊት በቤተልሔም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈሱ በሕይወታችን ውስጥ መወለድ ይገባል። inni kun egaa kadhannaadha inni kun buddeen kuufanii darbuu miti ayyaanni isaa. Buddeen gaafuma nyaattee onuma quuftatu kaleessa nyaatte dheengadda nyaattes wayyaatu hidhattee bitatte silma uffatta. Guyyaa sana uffattee bisi dhiiftee bisi waan tokko hiikan qabu Yesuus keetti dhalachuudhaan hiika argata. Ameen nuufa ta'u. Ameen nuufa ta'u. Eeyyee. Kanaafi nu keessatti dhalachuu barbaachisaadha. Yerusaalem jechuun nagaa jechuudha. Iddoo nagaa jechuudha. Iddootti Yesuus dhalate nagaadha. Utuu ayyaaneffannaa isaan nagiin nagaa qabda. Nagaa naannoo qabda. Ollaadhaan nagaa qabda. Keessa keetii nagaa qabda. Haadha manaadhaaf abbaa manaadhaan nagaa qabda. Ijoolleedhaaf maatiidhaan nagaa qabdu. Nagaan qabdan taanaan Beetaliheem biyya Yihuudaan ni jira. Beetaliheem jechuun nagaa iddoo nagaa jechaadha. Yesalaam bootaa jechuudha. Yesuus iddoo nagaatti dhalata nagaa buusa. Lafa nagaan hin jirre immoo hin jiru. Waldaan nuti nagaa hin qabne utuu dhiiftanii xuruudha. Sarmoon isaa geggeessu. Maaliif lafa nagaan hin jirre kana eenyu jirare? Beetaliheem Yerusaalem jechuun iddoo nagaa jechuudha. Yesalaam bootaa jechuudha. Yesuus Kiristoos Yesalaam alaqaanu. Yesuus Kiristoos hangafa nagaati. Ameen. Haaleluyyaa. Erga nagaan mana kee hin jiraanne namicha tokko jira. Milikkinni isaa lafa Yesuus jiru nagaa jira. Nagaan na keessa jiraachuudha nan mirkaneeffadha. Yesuus waaqa nagaati. Hafuurri isaa hafuura nagaati. Kanaafuu nagaa qabdu. Yoo isa ta'e gaarii ta'a. Jireenya keenya keessatti, mana keenya keessatti, biyya keenya keessatti akkasuma nagaan akka dhufu yoo barbaaddanii, nagaan akka ta'u yoo barbaaddanii waan isin yaalaa jirtan kana hundumaan nagaan hin ta'u. Hangafni nagaa bannaan nagaan hin jiru. Biyya kana keessattis ta'e jireenya keessan keessatti dhuunfaadhaan waloodhaan biyyoolessa kana keessatti nagaa buusuu barbaaddoo ta'e addunyaa irratti hangafi nagaa yoo isin keessa jiraate malee hin dandeessan. Hangafa nagaa wajjii yoo walii galtan malee. Hangafa nagaa wajjii walii hin galle taanaani
jeequmsa abbaa jeequmsaa wajjin jirtu jechaadha. Kanaafi wanta isin amma yaalaa jirtan kana hundumaan nagaan hin ta'u. Nagaan haa ta'u jennee yaadna yoo ta'e gara hangafa nagaatti adeeminu. Warri hangafa nagaa Yesuus ilmi Waaqoo jireenya isaanii keessa jiru jaallatanii nagaa yaadu miti keessaa nagaa yaada. Ameen isiniif haa ta'u. Gooftaan nagaa kun immoo gara keessan dhufuudhaaf fedha isaati. Yoo isintu fedha isaa hin qabu ta'e malee. Utuu fedha isaa miti ta'ee isinii hin fannifamu. Utuu fedha isaa miti ta'ee dhiiga isaa isinii hin dhangalaasu. Yesuus Kiristoos utuu hin dhalatiin dura tureera. Dhalachuun isaa, foon uffachuun isaa, nuun fayyisuuf nuun oolchuuf jedhee nu ta'ee dhufe malee Waaqadha. Waaqummaan isaa bara baraan kan jiraatu, iddoo hundumaa kan jiraatu, isa malee homtuu kan hin ta'in. Ifa kan ture inni immoo foon uffatee nu gidduu kan bule. Yesuus halkan dhalachuun isaa, Yesuus dallaa isaa keessatti dhalachuun isaa, Yesuus Yerusaalemitti dhalachuun isaa caafamee jira malee biyya file miti. Waaqa warra achi miti. Caafamee jira yoo ta'e. Inni narree yaabbatee Yerusaalemiin galee yoo harree karaatti argetti beetu hin ta'in caafamee jira. Mootiin kee kun harree yaabbatee dhufaa dheeraa jira jiitu. Biyya filate miti. Barreeffameera waan ta'eef. Kanaafi Waaqayyo ayyaana isaa nuuf habaayisu. Yesuus utuu hin dhalatiin dura tureera. Waaqadha bara baraanis Waaqadha. Ameen. Nagaan isiniif haa ta'u. Hin galateeffanne. Ol jettee bara baraan teessoo keerra kan jiraattu. Ufii keetii dhala namaatti kan mul'attu. Jiraata sagalee keetiin hafuura namaa kan geddartu. Yaa Waaqayyoo Waaqa keenyaa, maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kana kanan dubbadhe alaan dabalee namoota fagoo ta'anii dhiyoo ta'anii dhaggeeffatan kana maqaa Kiristoos Yesuusiin ayyaana isaa ayyaaneffatanii darbuu utuu hin ta'in, waa'ee guyyichaa utuu hin ta'in, yaa Waaqayyoo waa'ee ilmi Waaqa Yesuus Kiristoos dhala namaatiif gad jedhee dhufe yaadatanii, Waaqa nagaa akka ta'e yaadatanii, keessa keenyatti immoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa kana hafuura isaatiin dhalate gammachuudhaaf nagaadhaan darbuu akka dandeenyu ayyaana nuu baay'isi. Hangafi nagaa Yesuus nu wajjin ta'i. Hangafi nagaa Yesuus warra nagaa hin qabneef nagaa kenni. Ati irbaata nagaa namaa dhiyeessita. Wayyaa nagaa namatti uwwifta. Mana nagaa keessa nama jiraachifta. Biyya nagaa namaa laatta. Haaleluyyaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wayyaa uffannee dabarru wayyaa nagaa. Biddeen nyaannee dabarru biddeen nagaa. Bishaan dhugnee dabarru bishaan nagaa. Nama wajjin jiraannu nama nagaa. Biyya keessa jiraannu biyya nagaa godhi. Ameen. Dhaladhu har'a sati keetti. Ilmaan namaa keessaa jallina baasi ati. Gadameessa eebbiste. Gadameessa jallina da'uu eebbifte. Gadameessa du'aan golboobame. Gadameessa badisaan cubbuudhaan galboobame sana fayyifte. Har'as sii danda'amaa nu fayyisi. Har'as biyya kana cubbuurraa du'arraa bilisa baasi. Harka kee nuu diriirsi. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa maqaa dinqii qabu nan si kadhadhe. Ameen. Thank you. Waaqoo isin duukaa haa ta'u. Jabaadhaa. Koomenti godhaa. Nuu kadhadhaa isinii kadhannaa. Ayyaanni kun ayyaana nagaa isiniif haa ta'u.